اوكي سيفن دبر مالجت كراي كير Qarraanuuf kennaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Muni salam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Sifan. dhugaatti jalqaba waan qoosaa jirtan na fakkaate. Intala durba duudaadhaan haadha ilmoo sadii jechuun keessanii baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaadhaan gaafatamuu qabdu. Aya. Itti aansuun warra sirra jirtan arraba dhiisaati birrii irraa fuudhaa fi maallaqa irraa fuudhaa fi maallaqa riyaala. Qoyaadha koroo haasa'een kaa. Haasa'een kaa qoy. Jalqaba ilmoo isheen fidinaa adaraa maanasinitti ta'u maallaqa gaafadhaanii miidiyaa irratti illee dhiiste nama keessaan itti ergaa maallaqa kee irraa fudhadhu wanti siif isii walitti fidu maallaqa malee hin jiru. Akkasi. Ati immoo nama guddoo ta'uu keetti baay'een si dinqisiifadha. Nama kana ani feema isaanii durba jedhee asiif achi deemu mistira kana qabattee torbee tokko taa'uun ati nama guddummaa kee oromummaa kee si beeksisaa hedduu galatoomi ammanayyuu qabattee taa'uudhaaf jechuudha. Wallahi. Yaa maaliif namni isaati ammaa waan hin jirreyyuu gadi fidee maqaa si balleessaa xiqqoo yerootti guddattiin si arganu. Galatoomi siin jechuu barbaada. Ilmoon qaanyii miti. Dubartiin takka waggaa 18-19 geessee yoo ilmoon qabaadhe ofii fudullattiidhaan jedhaan mataa kiyyattu. Dulloomtee jirti kana booda da'uu hin dandeessu jedhaan ani mataa kiyyatti ifan jechuudha. Isinii galee. Naa ilmoon immoo himaadhaa maallaqaan hin bitamuu qabeenya addunyaa kanarraa wanti hin fidin hin jiru garuu ilmoo fiduu hin dandeessu. Namni ilmoo dhoksuu jechuun ilmoon sun iyyuu kabajamtuudha kan haati ishee dhokattee dhossiteenii ilmoon hangana geessu dhuftee kun haadha kooti jettee kan ittiin feemasan ta'inuu ilmoo sanaanuu atuu galatoomii kabajamii nama gaarii si guddiseen jedhaanii jabaadhaa gaafadhaa fi maallaqa yoo isin dadhabdan nullee itti tarraama maallaqa gaafachuun hojii keenya. Maallaqa xiyyaarraa fuudha. Maallaqa xiyyaarraa fuudha. Kunoo inarraa qabdu jettu gastii tanaa dhuftu ati baatee. Mee isiitu nama gasti dhufte afaan guutuudhaan Muniira miti yoo xiyyaa silkii hin kannine miti iyyummaan xiyyaa si biran dhufne garteemma maallaqaas narraan qabdu mushawaa asirraan kafalle jettee haati baatee jiruu isii guutuu yoo kanaa kakattu taate wallaahi wabillahi ni dhiisaaf. Muniira reefu haasoo kan kenna muraasaa dhaggeeffachaa ture namni nama dabalee jira meeqa irraa qabdu warra ijoolleen ni jira irra deebii gaafii kan godhetti himi nama kalutti. Tole mitijoo haadha faateetitu intala haadha faateetu su'uudii ture. Mitijoon haadha faateetuni dhalte biyyatti heerumtee ilmaan lama dhalteeti jaarsi waltahaan su'uudii gaggeesse. Jaarsummaan isiidha. Isilleen Dubaayin si erga su'uudiin deemin osoo jettuu jaarsi mitijoodha gaggeesse mitijoo. Akkasii isitti haati mitijoon tuni hogguuchina kan arabaa wajjin wal didde. Arabaa wajjin wal diddee niitii arabaatiin qaallitti arabaatiin wajjin wal diddee haadha faatee dawwalte. Mitijoon tun haati faatee narratti dawwalte. Muniira siistariitii yaatu naan jette laal. Siistariitii yaadiitu biyya su'uudii jira naan jette laal haati faatee intalatti jenaan hin jenne. Deemii naan jette. Su'uudii bakka isin jirtu lambarasiitiin sii kannaa itti dawwalii naan jette. Tole marabbaa hin jeen. Ittiin dawwallee isinis naan ergine guyyaa 4-5 bubbulle. Naa himtee jechuudha. Guyyaa 4-5 osuma bullee osuma gastii gubbaa ta'e njee naafi isiin akkana waliin haasa'u jirru haati faatee waasaappii gama duubaatiin gasti irraa bahi wayiin sii mattee gastii isii keessaa na baaste. Haala hojeetiin jalaa kaase. Muniira obboleettiin dhiyeetanii deengadda siif hime san arabaa wajjin wal loltee niitiin arabaa fooqii gubbaan si darba dhayetteeni eeda gurutuu lolaanii bultee ganama kana shawwaddee baatee ala jirti deemi araanaa fuudhi naan jette. Haati faatee tole marabbaa jeetiin bilbila isiin itti sii dawwalte sannaa kanneen jeen. Mitiyyoon achirraa gabbaateetuma gibbuma san keessa akkana naannooyitee bangaalii bira dheettee lakkoofsa bangaaliitiin haadha faatee irratti dawwalte. Haati faatee fuutee lakkoofsuma bangaalii san anaaf naa kanniti. Bangaalii irra dawwaleetiin bangaalii isiin mitiyyoon bira jirtu irra dawwaleetiin bakkattoo naa wassafi dhufeetiin sirraa fuudhaa eegaan jeen booda Bangali bila khala muzina ofu kataski ofu te rakama bangalti chakana kanne bangali lama walid fide kaya itti erge bangalin erge khanan talaba rabaate jennenan itti erge bangalin kuno gude me saata kafichina de me bakasan gahu
gabbaasi bakka kanaatiin jira jeen ani gabbaasuu hin danda'u xalabaan bikka birarraa na fidanii bakka tottuun qabbaa hundi keessa mooraa mootummaa keessa gabbahuu hin danda'u muciyyoo mooraa keessa jirti dhageessee amma kottu seenii fuudhi jeen bangaatichi narra dawwalee kan ergeef makiinaan xiyya bakka san hin seentu bakka too mooraa mootummaa keessa su'uudii barbaadii ergiif jee garagalee qote ni dhageessanii garagalee qote haareettiin gurbaan san kunnaan su'uudii bakka san seenuu dandeessu barbaadee qarshii 5,000 kanaan jee aboo rabbi sodaadhu 2,500 siitiin kafala deeminaa fidi jeen ala jirti miciyyoon tuni itti taphatanii itti gallakkisee dhaqee fuudhe haadha faatee jidduu dhaabee maallaqa kan hangana jedhanii ni kafaltaa jeen eeniin kafala adeera kiyyaa jiddaa jira dhufee sirraa fuudha deemnaa fuudhi naan jette tolee marabbaa itti gallakkiseetiin dhaqee mitiyyoo san su'uudicha ergee fi irraa fuudhe hoggaa su'uudii mooraa san keessaa fuudhee asiin deeme fuudheetiin gurbaa Oromoo kana nama jiru addunyaarra jira fuudhee itti erge qarshii 3,500 itti kannee erge kumni ka gurbaati ka gurbaa Oromooti 2,500 ka gurbaa su'uudiiti katti walii galle dhageessema si jechaan kuma fuudhan anje dhalaa xalabaan fuudhan ni beeytanii tole marabbaan jeen kayatiin erge qarshii kuma saa keessa keessa kaatee 2,500 su'uudichaa kannee miciyyoon harka kiyyaan gee miciyyoon hogguu dhuftu waan isiin biraa qabdu abaayaan qabdu kophee cufaa ta'ilaa asi kuffii ol cufaatii fi shamisa gabaabaa tokkoo fi kophoo ofirraa qabdi miciyyoon wallaahi gobillaahi magriiba kana naan dabriin wallaahi gobillaahi akkasittiin miciyyoo san gabbu'ee abaayaa kiyyeetti gabbaasee miciyyoo san fuudhee mana naqee'an magaalaa geessee huccuu jedhaa fi gubbaatti bitee shiitaa abbaa shammoo abbaa jaa fuudhee kana nimni numaan hime malee ni manne wallaahi annamaan akkanaa himatu miti isii gabbeen arrabse arra huccuu san walitti dachaasee shaantaa keessa kaayee fi nyaachisee obaasee raffisee bilbila kiyyaatti rasiita naqee fi isii dubbistee wajji haasawanii quufanii bilbila adeera siin akkanniti adeera siiti bilbila kiyya kanniti adeerri sii makka irraan addawwale nama jiru jiddarraa haloo miciyyoon akkana kana adeera taataa fi adeeraan taaf maallaqa 3,500 kaxalabaatti baasne fidii kottuu fuudhin jeen bahee magan jeen narra cufe adeerri isiidha nama 3 moo nama 4 dhooyte namutu jalaa osa warri gaafa san isiin itti dhooyte ni jiranii qabrii isaaniiti haa baanii kaanii beekanii sigalteema natin dawwalina gubbaan mee obsaa daqiiqa takka naa obsaa Khas sagaleen keenya bakka hedduu akka inni geenyeen beeka bilbila kaas tarii nama waan kanarraa maallaqa si erguu deemu na fakkaata. Tiktookii wal ga'ee jira sagalee. Ani maallaqa muka jaan irraa fedha. Akkasitti san booda mitiyyoo san fuudhee mitiyyoo silkii harkarraa hin qabdu. Mitiyyoo tana fuudhee eessaan geessa nama irraa fuudhuu dhabe. Dalagaan geessaan jira keessa dalagattee waan kana haafirraa kafaltu. Lakkii dalagaan geessini maallaqa anaa sii kanna. Maallaqni waa kiyyaa miti. Maallaqaan arabaa fi kafaleen. Sigalti amma? Obsi me jala in casa. Kaasi maallaqa seenuu deema kaasi nin beekan. Dubbiin ani eegaleen baantu wallahi billahi bakka hunda keessa jirti. Kaayiroo namni dhageen hin jiru, Ameerikaa namni dhageen hin jiru, Itoophiyaa dhaganii jiran, biyya hunda dhaganii jiranii maalanii kan kenni gala inshallah rabbiye. Riyaala 3,500 irraa qaba gattee maallaqa sii annama gartee haraam nama qarshii takkaa miti gartee sumulii takka jaalatu miti ni beekan namne wajji jiraadhu ni beekanan ana haraam namaan fedwan qarshii takka waan nama rabbi natti naqin waruu qabrii seena qof dukkana qobaatiyya na jakasi ka'ee irraa kafalee jechuun mutiyyoon dalagaa geessee haafirraa kafaltu haadha faatee eegati maallaqan qabaanneen jeen jennaan lakki adeera kiyyaa sii kanna lakki ilma adeera kiyyaa sii kanna lakki maarree sii kanna osoo mucaan guyyaa 2 3 bulte haaya amma yoo dalagaa sin seenne mutiyyoon duuba haadha faatee kamiin godha jennaan mutiyyoon achumatti haa deebisu fuudhi qalaba deebisi bakka qalaba naa deebisi jette haaya gamtoota fuudhee bakka qalaba deebisu arabni kuni maal laanja sii baasee naan jiru na qabatanii achitti hin deebisu hin jeenan haaya egachitti hin deebifne ajansii Itoophiyaatti hin dawwala ajansii Itoophiyaa irratti haasi dawwaltu jette lakkoofsa kiyya fuutee ajansii Itoophiyaatti kan ittiin naasii waan itti majammaraatti wallollee'u ajansii na dawwalee sii tadhalaachi keessaa baasu jirtu naan jee ajansiin Itoophiyaadha jechuudha. Maaliif anuu rakkoo tana si baasee lakkoofsa kiyya fuutee kan itti haadha faateetiin jeenan jennaan naan jette dhiisi nama waaqummaan jiru miti warra Itoophiyaati tole marabbaa mitiyyoo san hoggaa isiin ni fuudhichi deebisi naan jette fuudhee silkii keessaa baasee shari'aatti jala kaayee
قدامي سيمي بتيفي كيس خاي لكو سارة فاتي واسابي على فاتي هندا اتباني في أجلس ما هاي هذا فاتي مالك أنا ما قلنا لنا رأي إرجع جيني هاي يو أركا هاي كيسي بين الجاسن كان نبجتك كارشي دي بجانر ترجتي كارشي دي بجانسن فوده متى يورا إرجع خنيفي أو بكرة ديم تو بكرة كاتو تيورا كاتنا تيم بالبلاد حركة خنيفي أمو خنا ما نرى إرجع هاي جينين إرجعته كنوا هارفتو أكاسيتي فوده متى يوسن ajansi dufte ajansi kanne اوكي جرى خنيا عرفاتي منيرة سيما تبر ما الرب اللي متي بر نما الرب سانجرو نما تكي سانجرو دبي رجع قبضو بكا بان دم ما تايا صوتي همت وانا سرقة بنادي بسي أما وني برانجرو سنغالي وري عرفاتي كيلو مو قبضو بيني في لو مو قبضتنا عرفاتي جريم سنجي أسمانو جريم سناجو عرفاتي نما يقولك ما ilmu kabacu fi يا ilmu sira komiti ya akas malaga siti amma munira wonni ga mata gitu kuni haka ani oson malaga gerre karna ke jiru oson takka isin dubbatin garte me isin gabbate na arabte me galata khija wallalte ani malaga khijan irra fa dubbi gabab du hada fate tirra akas okay washingi tamallit dubbin kanu ma oromo shere to kodati arafate please malaga na ma kasi gabatu jiran kana yo ha gabbai khanni fi yo khanjiru munira na sobdigi sadi dema berkasat di beka takana to seina amma namni mun arafati arab sanjiru namni tikai sanjiru koni araba meti soran si normal sini no mita wanti asna berjira media arra ilmu arafati warrimbe ne grim snajo duga chon amma namni wan guddati te samun sawan kana podo chura afrakatu ni jira be embe khan يعني جت كنا كسر نيلكم سنين بيا قالوا مالو قتره كونوا عن قدام تي ilmu baga abate namni ilmu ma abate jonjuru namni ilmu silla asa gurunjuru hatau gaafaan ilmu siidha mana talabati basun akkana gone hajo muniran hasa girti male sinigale amma sana kasitu badati ada fate please birri nama kasi debisto khabagan sigafan dubi gabapa kala sargen ture eso kutte gutak اوكي واشنطن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقلي خير الكاسي وعليكم السلام ورحمة الله. أكم جبتن خيار أو بليون؟ نجا كم؟ نجا منيرة أكم نجا جرتا؟ انجرو سجلين انجرو. نجا فيا نجا. سجلي في فنسر ليس. بلوتوزي رابع سبلو لا يبرتوزي رقمات. لا أنا أرم ننجرو أنا راقب دعاء قبلتو في سني سنما وأنا سراقب دعاء دي بس أنا الرب أوكي الرب سانجرو تقع انجرو أجلسي أنا مالكم كي أنا غندتو أرى إلى بلوغ نقوته مالك بيجان كابنا وتأتي بلوغ نقوته أويه بو مال تكن سوق برساتي بربلا كم أنا قرباتي كي قولن دا جاي منير عاصفين معه دون أما سريخ سجرو هاتي فاتي سيارب سوميتي إن شاء الله بكاتي باتي وبون قبضون خمرا متا خيارت الشجرتي على فاتي تيميتي إنيو تيجيب تخس ورو جرو توبو ساني ستكون دندان شجرتي ما الله كنا ما يعتني نما بلوغ كل ما سجرا يرى نما غافر والله بلوغ نقوته ما الله كي يناتي بلوغ نقوته كارشي كم سدي بريبشان سلكي دي مي عرفات ميرا بيجا نافدا مي نافدا مي اسم ما دفتي كيجي بهانا نجتو نافدا أكاس بينغا وانكنم أني وان سجافة دونكابا galatoma obboleeyyantiya dura rabbiin tokkummaa nu haa kennu tokkummaan waa murteessaa waa hundaati nuti ilmaan abbaa tokkooti rabbi tokkummaan waa kennu kana yoo jedhu Muniira amma dubbiin kana ati dura waan kana irraa qabda obboleettiteetiif irraa kafaltee mucattiin isiis nama kee jettee irraa kafalte isii haadha faaxee tana gaafattee mallaqa kiyya naa kenni waan jetteen qabda Muniira. Hoggu takka miidhamaa misadii miti hoggu kudhaniin gaafadhee bulookna gooteen siin jee. Deebiin isiin sii kennitu yeroo ati gaafatutti odoo bilook siin godhin dura maal siin jechuu turte? Gaafii ataraa duraa hanga mitiyyoon na bira jirtu siifiin kana jechuu turte. Eega mitiyyoon deemtee guyyaa sadii anis hin deddeebine nama biyya baqaa jiruumi numan harkatiin immaa siriyaati jaggeeleeti jejjeetiin irraa obsa hedduu afaan kanaan ulfaadha.
Ila hanga baatii takkaa guyyaa 15 isiin nutti yaaddee xiyyeetiin nama tokko afarsuun gaarii mijee irraa dhaabbadeen. Sanbooda innaa ture hoggaan bilbiluu guyyaa takka gastii gubba jirti na jalaa kaasuu ditte. Lammaffaa gisee siin gasti irraa gabbute sagalee ergee fi gisee gabbute naa bilbiliin jeen naa bilbilte. Saada faatee maalanii san kiyyaa miti maallaqa namaatiin fuudhee sirraa kafalee maalii fi maallaqa sanarraan ergileen jeen. Jennaan Habibti Suudi Arabiyaa teessee ati dallaala maallaqa guddaa qabda hangas na gaafattaa jette akka safaataa goote. Saniin jeen Habibti yoon dhiisellee qarshii kuma takkaan sii dhiisa malee maallaqa danuu kana waan dhiisu haadha faateeti hin jeenan. Jennaan haya gaafa harkanne sii deemna nutuu biyya baqaa deemna gaafa kanaa taatee si erginaa hin jette hanjamaa natti goote qichinaa. Cofanne adda kunne guyyaa torbaan tokko taate irratti bilbileen mallee haadha faatee hin harkanne maallaqa sannaan ergituu hin jeen. Loluma samii seente qarshii 600 sitti ergee qarshii 600 sitti erge san bikkeet irraa fuute gartee manuma kee duuba ja'anii hogguun ummata gaafadhu lokshina mitiyyoon na ergiteen na bira jira hoggaan gaafadhu 600 sanii naan jette jechuudha. Qarshii 600 Kanaan nama raadika. Sidni dhagaamami. Yaa sirriitti dhagahamee jira. 600 natti ergite mucaa tokkoon natti erge mucaan karraa natti erge mucaa tokkoon natti erge qarshii 600 natti ergite. Qarshii 600 sanii jette qarshii 600 ani miiciyyoo akkattiin duudaa harka kaa'e harka qiyyaanii mushaara irraa kafalee harka qiyyaanii maallaqa qiyyaanii siimii bitee fi silkii digatanii silkiin bitee ijoollee numaan sobe silkii diga siimii qiyya keessaa baaseetiin wallaahi rabbiin halkan edenaa kana nagayaan nan bulchin silkii keessaa baaseetiin silkii tija tanii san dura guyyaa lama bitadde keessa kaa'ee waliin kan deeban sigalteema siimii qarshii 150 bitee fi sanii naan jette isiin sanumaa naan jette jechuudha haati faateedha. Tole galatoomii san sirraa dhageen durallee dubbii kee keessatti dhagaheen ture amma wanni an si gaafadhe micaawwan tun bilooksi goote namni isii wali aanu hin jira asliyyuu haa ta'u mubaarakiinuu haa ta'u nama maakiyyuu haa ta'u eegisiin bilooksi goote irraa naa fuudhaa jettee itti dhaammatteerta yookaan itti himattee jirta? Hin dhaammanne qaanii sun barbaanne dubbachuun barbaanne har'a isiin arrabsu. Amma tole amma har'a hoo maaltu asirratti fiduu danda'e maaliif asirratti fiddee kaleessa isiin na arrabsitee waan jettu amma duratti dubbattee turte si arrabsuu isiisanii gurra keetiin dhageette moo viidiyoo isiittu si bira gahe moo akkamitti si arrabsiti maaf qofa asirra ol baafte moo maali? Arrabsitee jalaan ture. Okay. Wanni atamma iccitii qara qabatte ol baafteef sababa isiin si arrabsitee fi jecha gara nyaatti mallaqa illee osoo Washington qoy dabbal. Ana was gaafata qoy yeroo takka qoy. Haadha faatee wajjin connection qabdaati. Waan si gaafadhu. Connection an qabu anaaf siin biyya jirraa garuu namoota taaree dubbu mijirtuu tan akka nama qaama haadha faateetti dhiyaatu ka dogoggora